rakkoon nama keenyaa gaa waan gartee asirratti illee dubbatanii fixuu danda'anii miti namni keenya hedduu rakkoo keesseera nuti rakkoo tana isaan furraa miti khafuru rabbuma ammoo gartee guyyaa takkallee yoo taate beelaan buruu irraanneeti ijoolleen teenya waan walitti qabdee nuti dhaabbannee laallee bikka san rakkoo isaan irra jirtu laallee agartee isinis garsiisnee dhufne wanni jannodduun nutti ulfaatti ijaan namni keenya laaluu hin dandeenye. Akkasitti gaa waan guddoo godhuu dadhabnuusi. Dachiin akka baradeen gaddaa jirti waan akka irratti hin biqille addunyaan waan lafaa fuutuun qabdu dhumtee jirti. Saniif inshaallahu ta'aalaa baleeyyan keenya biyya jirtan hundaa warri nu arkitan ijoolleen teenya amma fakkeenyaaf isin ajaa'ibsiisamee laal daa'ima kana laalaa. Ijoolleen teenya firija keessa aannan qabdi. Mee akka jiran laalaa buleessoo. Saniif obboleeyyan keenya dirmadhaa. Kana daran namni hamaadha. Dirmadhaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawaasa keenya kanneen addunyaa irratti argamtan kan afaanan dubbadhu kana dhagaysan ummanni keenya baadiyyaadhaa hongeen itti buutee beelaa fi dheebuudhaan honootii rakkina hamaa afaaniin dubbachuuf ibsuun namatti ulfaatu keessa jira. Saniifuu namni rabbi waa isin beeku abbootiin qabeenyaa mootummaanis akka mootummatti xiqqaa guddaan biyya keessaaf alas akka waa qabdaniin akka rabbi xiqqoo isin kanneen koottaati hawaasa keessan keessa gabbu'aati akka isaan keessa jiran laala. namni keenya hedduu miidhamu jira hedduu beela keessa jira hedduu dhumu jira godaanirra illee jiran jechuudha. Ha godaanee bakka dhaqeessan illee irraa waa dhabee deebi'ee illee ni jira jechuudha. Namni keenya waan itti jiru qabu waan jiru jibbinee jirra ilmaan keenya nama meeqaatu itillee irra jira faasu dhufuu hin dandeenye waan itti jiru hin qabnu. Firi takkallee waan ol bulchee ilmoo takkaan bulchuu dhabnee loonis wanni qabnu harkaa dhumte waan itti jirru ilmaanis akkasumatti waan itti kennu dhabneeti waan itti jirru hin qabnu namni keenya kalafattee hafe nama meeqaa jira maqaas dhufuu hin dandeenye. Har'a alhamdulillaahi obboleeyyan keenyaan cina dhaabbate rabbi sin cinaa dhaabbatu dandeettii isaatiin rabbi sin cinaa dhaabbatu amma edanaa bullee alhamdulillaahi خانس قابل يمكن ربي جنا على بدو إسنين جنا على بتنين جا بليس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوين أبشروا ما ندبر كهونيس. ما دبر روباس ربو ما فدا فراتوس اسمه فرata أكنت تنديس. نغرغر جرتنا سبايا ده يدي. أبشروا ما بوين. waraabachuu jirtanii? Waraabachuu tiyye. Kana malee waan takkan qaba. Galgala galu kanumaan dhugan. Galgaluma kanaa? Galgaluma kanaan galee dhugu. Ammoo gangal. Duboommaa miilaan akkana keessa deemaa moo? Akkamiin ta'a duban qabu. Akkamiin ta'a. Kanaa waan kana malee waan arginaan jirtu. Laa. Amma arrabni keenya kana arrabni deebiin mana keessa garana kana hojjetaa akka Kanuma wallahi. Ni dume. Ni dume. Dok kira arjalan. Amma
amma kalee ganama asirratti waraabale laa tulluu tanarratti amma reeysi jira ganama silaa rabbi ganama si fide bakka haroo tana bishaan kan ijaan hin galu maabarri torban asuma qaba bakka wallaahi nama bisaanii as kanuma bakka wal biraan fudhan dabne akka jaajjine walirra salfiitti ikkatti salfi seenaa akka maroo guddootan. Jajjabaatanii. Nama jirree lubbuudhaayyoo. Lubbumaan nu keessa jira. Yaa gurraacha biyya nama jirree. Abba, akkam jirtan? Jajjabaattu? Laaffattanii ciisu jirtan? Egaa hawaasni keenya akkuma argu jirtan kanatti haala kana keessa jira. Beeltinis akka afaan dubbatan caalatti namatti hammaattee haga gartee humna dhabiinsaatiin isaan gartee dhukkubaaf humna dhabanii haga haasoo dadhaban keessa jiran. Yoo manni haasoo isneennes haasoo hin danda'an. Haa ta'uu dandeenya. Noo bifa kana keessa jiran. Abshiruu. Wallaahi dhugaa dubbachuuf anjiruuti keessatti footoo takka ammoo viidiyoo malee zaahiraan nama hagan takka rakkate hagan takka dhukkubsate wallaahi arkeen beeku. Arra yeroo duraatiif naaf dura. Kunoo waan qabatamaan ni argina moon argina. Viidiyoo fi footoon san dhugaadha. Arrammoo kunoo miila keenyaan ija teenyaan bakkee isaan jiranitti rakkoo isaan keessa jiran ijaan agarree jira. Dabboo takka dhabaniiti goojjoo tana keessa seelana tokko lafarra afatanii ciisu jiran. Beeltii waan isaan fakkeessa ilaala. Dhala qaama isaanii lazaa wanni ja'amu tokkolleen irra hin jiru. Foon irra hin jiru. Jireenya jibbitu yeroo akkanaa kana. Abbootiin qabeenyaa rabbi qabeenya isin kanne. Akkuma Jaafar jedhe wallaahi waan isin jaalatuufi miti. Isin qormaatuuf deema. Qabeenya keessan kanarra qabdan yoo hawaasa keessan osoo akkana jiranii cinaan dhaabbanne maal faayidaa isinii qabu? Garuu namni keenya akkaataa itti jiru kunoo ni agartanii nam takka haadha abbaan isaa akka akkanatu hin barbaadu. Garuu isaanis haadha abbaa keenya nu dhalanii waan rabbi fide rabbiinu akka fidetti inni furmaata ni kannaafi haa ta'u garuu ilmoon oromoo addunyaa tanarra jirtan hundi keessanuu nutis wanni bikka kana dhufneef dhiiroo wanni jaan kun dhugaadha jechumaafi haa ta'u ijaan agarree abbootiin qabeenyaa warri rabbiin qabeenyatti kanne kan rabbiin gartee qabeenyatti kannee qabeenya isa bira kaa'e osoo haadhaa fi abbaan keenya akkanatti mimmaan buusanii waan nyaatan dhabanii seef minxaafaa afatanii irra ciisanii ol deebitanii siree isa irra ciiftanii wallaahi jiruu gaarii san jiraattanii akka gartee ummata kana itti lallaaltanii jireenya keessanis laaltanii asumaan dhaamsa isinii dhaamaa. isin social media irraa magaalaa gurguddatte keessa teessanii anganda sani jettanii achirra wal nyaattan hin jiru. Beelti gandan qabdu
kanaafuu haadha abbaan keenya kunnoo akkana jirani waan gaatti aanu deebisaa isinirraa eenaa kunnoo nuti isin garsiisne miila keenyaan dhufne kanumaa isinin jaa ijoolleen teenya ijoollee ahlul khayra keessa jirtan wallahi sadaqaan teessan inshaallah sadaqaa galma geessa rabbi isin haa godhu. fi baba keenya kana sina dhaabbatanii akkanii fi isaan kanaan gargaartan isin gaafanna uummata keenya cinaa dhaabbadhaadha warri hangammaa nu cinaa dhaabbatanii garee ahlul khayri keessatti amma akkasi arra isinuma laaluu dhufne kana nu guddifadhaa isin haya guddi haya milkoyni haya amin milkoyni milkawa isini rabbi ajiratiku ganda kana harkirra guddaan akkanuma jirani qonna ummaan teenyaas rakkuma akkasii keessa akka laaffatanii jirani laaffanne wallahi qonna akkana keessa jiran haala nama gaddisiisa jiruun hawaasa keenyaa hedduu rakkoo guddaa keessa jirani wallahi gaa silattu khatiyyatan rabbuma guddaadha rabbiin isin yaa dirmatu rahmata saati rabbi isin haa dhaqqabu akkasumatti obboleeyyan keenya khalammii teessaniif quuqama qabdan wallahi warreen gargaarsa kanallee deeggarsa gootanii akka as finnullee nu gootan hedduu takka galatooma honnoo haawwan keenya abbootiin teenya akka isin agartan kana keessa jiranii